السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن عندك يا سلام نغمة بقى جراتني هاي وروني channel kana faharatatan akka garamati keenya dabalamtan kabajaadhaan isin gaafadha. Sani kan suudhaan gara dhaamsa keenyaatti haa dabrinu. Dhaamsi keenya kanadha maali jennaani hayyee waan dhaamsi keenya kanadha ta'e walumaan itti deemna hayyee. Har'a seenaa gurbaa Muhammad jedhamu tokko irraa hin dubbanna. Namni kun Muhammad kun hojii mootummaa hojjeta. Abbaa qaba. Abbaa sirri jaalatu wayii qaba. Abbaa kana yaadni isaa hajjii fiduudha. Hajjii geessa jedheetii yaada. Garuu humni isaa hin dandeenye. Yaani damoosni inni argatu waan hajjiin fidu hin geettuu fi yaani maatii haadhaa fi abbaallee damoosa san keessatti jiraatanii yaani hin geettuuf jechuudha. Saniifuu garuu yaadni isaa akka jirutti jechuudha. Hajjii abbaa kiyya geessa jedhee yaada kennu malee. Akkasuma keessa osoo ture akkasuma waggaan dheeratee garuu jireenya jijjiiramuu fi didde guyyaa tokko osoo karaa deemu karaa biiroo irraa bakka hojii irraa galuuf deemu karatti maallaqa guddaa tokko lafatti namni gatee jiru arge fuudhee galeeni yaa abbaa kiyya taatee jirti jedheen maaligaa jedheen bara kana inshaallah isin hajjii hin deemtanii taatee jirti maaligaa gurbaa maal argatte yaa ilma kiyya jennaaniin kun akkatti maallaqa hagana gayuu kararraa argadhee garuu maallaqa kana keessa aayidiin abbichaa keessa jira abbaan ni beekaa aayidii kanaan maallaqa kana galchuu hin dandeenya. Garuu ani akka yaada kiyyaatitti akka dhaloota kiyyaarraa isin hajjii geessuudha. Kanaafiyyuu hajjii isin geessee maallaqa tahafte abbisee taan hajjiidhaan isin geessaa jedheen. Akkamitti ilma kiyya duniyaa namaatiin hajjii na geessitaa jennaan immaa maal ta'a jennaaniin halaalaa fi haraama osoo addaan hin baafatin nama mormini hin ta'uuti. Hajjii yoo taate hajjiin nama waan ittiin hajjii dhaquu danda'u qabu irratti dirqama taati malee waan ittiin hajjii dhaqu waan hin qabneef dirqama narratti hin taatu dhiisi ilma kiyya jedheeni dubbii wayii siif haa himuu hin jedheen tana dura waan tahe wayii dubbii teetiin ta'u wal fakkaattu. Dubartii wayii kararra deemtee jechuun ashaakiltii wantoota akka rummaana maalii kanneen matarra kaattee gurgurtii. Nam tokko duubaan suuta dhufee osoo isin hin argin rummaana kana fudhatee hatee jechuudha jala deemee kadhattu wayii kararra jirti kararra kenneef namni biroo ammoo jechuudha shayni wayii duubaan jira hin arge wayita inni irraa fuudhullee wayitni deemee kadhattuu tanaa kennullee rummaana kana wayita inni gargalee inni gaafate akkamii hogguu wayita fudhattu rummaana kana waan ofii kan keetti beeloftee fudhatti na fakkaate garuu amma hogguu burtukaana rummaana kana fuutee kadhattu tanaa kennitu maalinni jedhen yaanni kan ka'e jennaaniin anabboo rabbii kiyya biratti duroomaa jira rabbii kiyya bira ol kaayadhaa jira akkamitti maal duniyaa namaa ol kaayattaa abboo hin jedheen kayrii hamtuu takkatti yoo hojjetan takkaan namaa galmoofti kayrii takkatti yoo hojjetan 10 namaa galmoofti ani rummaana kana kan fudhadhe namitti tanarra jalaa kahate takka narra barraaya kaama sadaqadhe kanaaf 10 tunaa qabama 10 keessaa takka yoo hir'ise 9 tunaa hafe kayriin rabbi biratti akkanatti dalagadhaa jedheen dhageeffadhe jedheen obboleessa kiyya. Ati hamtuun wanni ati hatte sun tokko jettee hamtuu sirratti barrooyti. Kayriin ati naa qabamte jettu rabbiin qulqulluudha waan qulqulluu malee waan hin qeeballeef sadaqaan qulqulluutu qeebalama waan ta'eef rabbiin waan gaarii malee waan hin qeeballeef kanaafuu wanni sirraa qeebalamtu hin jirtu sadaqaan tante garuu hamtuun takkattiin sun sirruma galmoofti. Kayrii wanni sii qabamtu hin jiru maaliif ati haqa namaa hattee waan sadaqatteef jecha
kanaan jedheen namichi dubbiin tanteellee akkasii san waan ta'eef ilma kiyya qabeenya kana tawbadhuuti abbaa deebisi jedheen mucaan dhiifama naa godhe abbaa kiyya jedhee tawbateet maallaqa kana fuudhee itti fidee abbaa qabeenyaa sanitti jechuudha. Abbaan qabeenyaallee nama rabbi sodaatu wayiiti akka qissaa kana waan abbaaf ilmi ta'an itti himee jennaan abbaan kun qabeenya san irraa fuudhee kenneefi mucaa sanii birrii haadhaa fi abbaan ittiin hajjan kenneefi haadha abbaa sanillee rabbiin karaa nagayaatiin hajjii san geesse. Hedduu nama ajaa'iba. Dhaamsa xiyya tana irraa fayyadamtan jedheetii yaada. Namni kamiyyuu haadha abbaa qaba. Garuu jechuun humnatu kamiyyuu itti gayyuu dhabde malee namni haadha abbaa ofiitii hin yaadne hin jiru. Kan mana hin qabne akka mana itti ijaaruuf yaada. San waan ta'eef hayyee warroonni chaanala kiyya kanaa fi haaraa taatan gara chaanala kiyya kottaa isinin jedha. Galatoomaa isinin jedha. Yeroo keessan qaalii naa kennuu keessaniif hedduu isin galatoomfadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isinin jedha. isin jaaladha jajjabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.